Harmeen tun waggaa 30 ol biyya ormaa mana namaa keessatti rakkattee cabdee hojjatte mucaa ishee barsiifataa turte. Mucaan ishees imaana harmee isaa osoo hin nyaatin jabaatee barachuun barnoota isaan gaxumuraa baratee xumuruun dhaabbata guddaa tokko keessatti balaliisaa xiyyaaraa ta'e qacarame. Garuu harmeen isaa tun isa barsiisuu malee maal akka baratu barnoota xumuruu isaa xumuree hojii eegaluu isaa waan irraa beektu takkalleen qabdu. Ilmi ishees dararaa biyya ormaa dandeettee haadha isa guddiste tanam gammachiisuuf yookaan surprise jedhamu sana gochuuniif guyyaa isheen galtu laakkayataa ture. Harmeen tun bifa ijoollummaa ishee fi umrii dargaggummaa ishee gola namaa keessatti fixxee waggaa 30 booda gara biyya ishee deebi'uuf balalii sarara Itoophiyaa 4-7 jedhamu magaalaa guddoo